Rabbiis walii haa jiraatu isiniin jecha hordoftoota kiyya jaalatamoo kabajamoo har'as viidiyoo haarawaan qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon qabadhee isinii dhufee mucayyoo yookaan kaddaamaa Habashaadha tanni jaarsa madaamii waliin osoo jiraattu madaamin irratti beekte yookaan waliin qabde isin bira hanga deema osoo isatti seenin dura namoonni chaanaala kiyyaa haarawaa taatan subscribe gochuun maatii kan kootaa. Achi booda ammoo viidiyoo kana wagguu laaltanii kaatan like gochuun irraanfatina. Yaada keessanis gaarii koomentii jalatti barreessaa wal gorsaa isiniin jechuuf deema. Rabbiin hamtuu akkasii irraallee nu haa baraaru. Sheexanatu akkasina godhee jinni akkasina godhee insii jechuurraa duruma waan namni jedhu wal dhageeffannee waliif waan tokko daddabarsinee akka nam tokko baratu gochuun dirqama keenya hundaa'u jechuudha. Ani naga ta'e nam tokko naga ta'u yoo dhabe waluma qabaadhaan shamarran biyya Arabaa jedhamaa jechuudha. Isa kanatti otoo seenin waa'ee biraa keessa osoo seenin gara yaada dhufee tokko deebi'u. Mucayyoon tuni dalayduudha ijoollee Itoophiyaati. Itoophiyaadha osuma jaarsa madaamii walii yeroo dheeraa jiraattee jirti. Madaamin garuu yeroo dheeraadhaaf barsiistuu waan taateef irratti hin beekne ture. Dalaggaa ishii deemtee yeroo galtu dalaggaa irra dadhabdee akkuma galte waa nyaattee kaatee rafti. Dalayduun tu waggaa 3 kan warra kana bira turte yogguu ta'u jalqaba irratti ziyaaraadhaan fidadhee jetti madaamin tuni ziyaaraadhaan nama dhufeedha. Mucayyoo achumatti viizaa hojjisiisanii fi ufuma bira viizaa ziyaaraatiin fidatanii kanii teessisan jechuudha. Asuma baay'ee warra kanarraan fagaatanii warra kanatti osoo haasanuu dhagahe booda natti illee himanii sababa irraa natti himanis isinitti hima jechuudha. Achi barsiistuun yeroo hundaa hojii isii deemaa dhufti yeroo hundaa deemaa dhufti yeroo deemaa dhuftu kan hundatti hin shakkine garuu mucayyoo wanti irraa shakkuu isiin eegalte shittoo mucayyoo afuufatte shittoo yeroo dheeraa shittoo mana san keessatti argite hin beekne yookaan immoo shittoo orjinaalii namittiin irra argite maaliif shittoo shaqaalaan akka hin dibanne namni hunduu ni beeka jechuudha. Mana namaa keessa dalagaa ijoolleen intalaa shittoo hin afuufatan jechuudha. Anama mana madaamii kiyyaa keessa osoo dalagu shittoo miti kireemii foolii sirri qabu foolii namarraa hin banne qabuyyuu hin dibadhu jechuudha. Maaliif tokkoffaan haraama lammaffaan immoo qalbiin dhiiraas nama cabdi waan ta'eef gaarii miti waan ta'eef jechuudha. Nuti mataa keenya qaqqabannee dalagachuu baane waan ta'eef wanti akkasiin nurraa hin eeggamu ture. Namittiin shittoo kana eessaa akkasiin fidde hordofaa turte. Ergasii hin gaafanne illee numa cadhiste foolii shittoo kanaa qabatteetuma cadhiste jechuudha. Gaafa kaan isii fi uffata namichaallee fuunfattee yogguu jettu shittoo mucayyoo irraatti dhahu namicha irraallee itti dhahee guyyaa keessa rabbiin nama salphisin jechuudha. Yeroo dheeraa erga waliin jiraataa turani shittoo kana erga isii foolii mucayyoo shittoo afuufatte kanallee itti lollee namitti amala qabeettiidha. Itti isin dubbanne maali shittoo maa afuufatta eessaa fiddi shittoo kanallee hin jenneeni shakkuu eegalte erga shakkitee gaafa tokko deemtee uffata namichaa ka inni baafatee maksalaa irra darbeeru deemtee ulattee yogguu laaltu shittoon kun lamaan fooliin shittoo isii irraa itti dha'uu fi ka isaa kunis tokko itti ta'ee achi namittiin gaafa ka'anii akka nama hojii deemee taatee hojii deemuu edda jettee gadi baatee jechuudha. Hojii deemeera jettee osoo hojiin deemin mana hiriyaa isii gortee achi xiqqoo tutturtee yoo deebitu madaamii fi jaarsi madaamiitiif namichi qorfaa mucayyoodhaa waliin jiran jechuudha. Osoo isaan waliin ciisanidha ka madaamii itti seente waan hedduu nama rifachiisu waan hedduu nama qaanessuudha jechuudha. Mucayyoon achiillee waliin jennee achuma bishaan taatee haftee namicha isii dhiiftee intala namittiin namicha abbaa manaa isii dhiiftee